Akkam jirtu daawwattoota fi hordoftoota OGMC miidiyaa kun qophii addaati. Qophii addaa har'aa keenyatiin ammoo gara magaalaa Habeetti deemuudhaan mana barumsa sadarkaa lammaffaan hundeeffamuusaa ayyaana kabajasaa sababeeffachuudhaan har'a mana barumsa sadarkaa lammaffaa magaalaa Habeetti argamuudhaan qophii addaa tokko simbiraan ga'uutti jirra. Hanga xumura qophii keenyatti waliin turaan dhaamsa keenya. Maqaa keessanii fi gahee hojii keessanii mee? Maqaan koo Hussein Haji Ahmed jedhama. Gaheen hojii koo baankii daldala Itoophiyaa manaajara baankii Nuural Hudaati. Tole mee har'a magaalaa Habee keessatti hundeeffama ayyaana kabaja waggaa 50ffaa mana barumsa sadarkaa lammaffaa Habee sababeeffachuudhaan wantoota ta'aa jiranii fi wantoota sitti mul'atan irraa jalqabarraa kaasatii mee nu eegala. Tole qophii kana kan qopheesse waggaa 50ffaa isaa gahuudhaan wantoota guddaadha. Lammatammoo koree akka koreetittis akka immoo dhalataa magaalaa kanaattis akka asitti baradhee asii bahuutitti illee nama gahee taphataa jirudha. Koree kiyya wajjin Adaamarraa dhufee miseensa qabnaa wanta kana hundeessellee Dr. Qaasim jedhamu isaan tolitti nu qabe haala kan deemaa jirra. Wantichi sochii gaariidha. Barnoota dalaguun immoo bu'uura waa hundaati. Barnoonni bu'uura waa hundaati. Misoomaaf poolitikaa waa hundaafuu barnootatu dursa waan ta'eef kanaaf isarratti cimnee hojjechuuf asitti argamne jechuudha. Maqaa keetii fi mee gahee hojii keetii? Maqaan kiyya Shaaboo Abdulbaarii jedhama. Barsiisuu Yuunivarsiitii Jimmaati. Ammoo akkasuma barumsa kee digirii sadaffaa biyya alaa Beeljeemitti barataa jira jechuudha. Baay'ee gaariidha waan namatti tolu. Egaa kan biratti gaafii mirgaa gaafataa hidhee taaddee birruu miti. Kanaaf mee dhaloota jiruuf kaan ammoo hundeeffama waggaa 50ffaa mana barumsa sadarkaa lammaffaa Habee sababeeffachuudhaan mee yaadni jiru wanti ta'aa jiru asitti maalidha mee nuuf kaasi? Akkuma beekamu barumsi furmaata waa hundaati. Barumsi furmaata beekumsaa furmaata hiyyummaa waa hunda ka furuun hundeen waa hundaa barumsa. Kanaaf mana barumsaa kun eega hundeeffamee waggaa 50 guuteera. Anis kutaa takkaa 10 asumatti baradhe. Sababa waggaa 50ffaa hundeeffama isaa kana ilaalchisnee wantoota rakkinoota manni barumsaa akkuma beekamu biyyi keenya biyya guddataa jiran keessa hanqina garagaraatu jira. Hanqina kana immoo mootummaan qofti guutuu hin danda'u. Hirmaannaa keenya barbaada jechuudha. Innuma caalaa nuyi warri as keessa barateetu maaltu mana barumsaa kana hanqina inni qabu maaltu guutaminiif waan jiru nuuf beeka waan ta'eef kanaaf hanqina mana barumsaa kana jiru keessa ilaallee waan humna keenya waan dandeenyuuf namoota biyya alaa jiran biyya keessa jiran abbootii qabeenyaa warroota duraasitti baratan warroota naannoo olloota keenya hirmaachisnee haga humna keenyatiin manni barumsaa keenyaa waan isa barbaachisuun haga danda'amaa ta'e guuttatee barumsa irratti dhaloota boruu akka kana caalaa cimanii itti fufan gochuu jechuudha. Sheekh Jamaal Haji Hussein jedhama. Jaarsa biyyaati moo as keessatti? Jaarsa biyyaati. Isinillee maqaa keessan? Barsiisaa Kamaal Umarii jedhama. Isinis? Haji Amoolaa Haji Daawud jedhama. Asnaa Kasiyyuu jedhama. Asnaa Kasiyyuu jedhama. Tole mee kabaja ayyaana waggaa 50ffaa mana barumsa sadarkaa lammaffaa Habee ilaalchisee mee kun yeroo jalqabaati fi mee dhaamsi isin qabdan maalidha? Mee maaltu isinitti dhagahama? Gammachuu akkamitti isinitti dhagahama? Akka jaarsa biyyaatti akkasumallee akka barsiisattis mee taraa nuuf kaasaa yaada kanarratti? Akka jaarsa biyyaatti wanti nutti dhagahamu dhugumatti galata guddaa tokkoffaa galata guddaa mootummaa dhageeffatee akkasumatti Oromiyarraa Godinarraa Aanarraa dhageeffataniitiin hojjettoonni mootummaa wajjuma sektara hundaa wal ga'anii manni amata 50 Habee keessatti uumameetiin jedhee amma gizee ammaa kana keessa akka ijaaramu yookiin akka haara'oomu jedhamee kan dabarfame suni gammachuu kanan jenneetu
jaarsattis qeerrottis dubartittis qeerrittis sheekattis aalimattis qeeysittis amantaa hunda keessatti dhageennan gammachuu kanan jennetu argame akka waan dhaloonni keenya sana baay'ee malakka hin dandeenna akka waan dhaloota keenya ka awwalaatitti deebineetitti itti gammanne amma wanni dhaamnu wanni eegana deebi'u irratti illee laallumaan inni hojjenne galanni rabbiin haa ga'u ijoolleen teenna akkasuma osoo abboonni jiranu ijoolleen teenna ka kana nu yaadatanii nu haarawomuu qaba jedhanii ka ala jiranillee ka guutuu biyya Itoophiyaa jiranillee ka akkasuma baadiyyaa bakka jiranillee dammaqaniitiin fagoo deemanii dhufanii nu kabajamuu qabaa nu hojjetamuu qabaa fooqiin isaa nu ijaaramuu qabaa akkasuma immoo eegana manni barnootaa kitaabni isallee wanta silaa mana barnootatti guutamuu qaba gudina keenya udiratti eegana itti waan guddachuu hennuuf ka jedhamu ijoollee teennatti ammas itti dhaamuu dandeenya yoo durallee itti dhaamnee jirra dhufanii nu gammachiisanii ammas wanni barbaannu harka keennan galii keenya baafnee ijaaruu isaa bareechisuu isaa guddisuu isaa akkasuma warroonni baadiyyaa keessa jiranillee qotilee qabu qotilee kennee ka midhaan qabu midhaan kennee galanni rabbiin haa ga'u midhaan isin qabna mirtiin kennallee bareeda jira akkasuma misoomni kennallee bareeda jira afaan takkaa qabna afaan takkaan jirra amantalleen afaan takkaan jirra ilma qeerroo wajjilleen akkasumatti jirra jaarsonnillee akkasumatti jiranii kun hundi ammas bu'uura awwalaa kana bicha argine malee booda immoo haga macarrashaatitti osoo addaan hin kunne osoo nurraa addaan hin kunne osoo eegana deebi'ee walga'iin kun gizee hundaa idileen kun nurraa hin kunne galiin kun osoo nurraa hin kunne manni barnootallee nu gargaaree akkasumatti waradaan kulliin nu gargaaranii akkuma duraa nu gargaaritti ammallee nu gargaaranii guddifachuu qabna irraa duubatti hin deeminu. Tole mee ta'iiwwan asitti ta'aniin karaa manguddootatiin karaa abbaa qabeenyaa garaagaraatiin mee maaltu ta'aa ture galiiwwan argaman yoo mana barumsaa kanaaf maaltu jira? Tole bareeda galiiwwan argaman waa baay'ee nama gammachiisudha uummanni keenya qotileerraa harreerraa re'eerraa homaan hambifannee kiisaa nyaata homaan hambifannee mana akka kenne jira lafa akka kenne jira lubbuu akka kenne jira haala kanaan hirmaannaa cimarra oolanii jaarsonni keenyas eebban bananii haala kanaan haalan waajjira barnoota aanaas jira waajjirri bulchiinsa aanallee jira haala kanaan haala cimaan haala nama hawwatu tokkoon gaggeessaa oolee jechuudha waan kana. Tole gara fuulduraatti barattootaafis ta'ee uummataafis dhaamsi isin qabdan yookaan dhalattoota as ta'anillee gara biraa biyyoota garaagaraa illee jiraniif dhaamsi isin qabdan maali? Dhalata asis ta'e gara biraa bakka hundaa haa jiraatu bakka fedhe haa jiraatu barnoonni akkuma reefu jedhee deebi'aa jira bu'uura waa hundaati. Nuti waan barannee mana barumsa kana keessaa baaneef waan barannee uummata kana keessaa baaneef uummata odoo hin baratin nu barsiise kana uummata odoo fi waan argatin nu argachiise kana ija keenya kabananne kana isaanittillee haa arganii isaanillee ija haa godhatanii dhaloonni as deemu kunillee ka asii deemu kunillee teekinooloojii ammaati walitti haa makamu. Haalli silaa baruuf barsiisuu nama tokko guutamuu qabu akka guutamuuf mana waan akka laaboraatoorii waan akka laayibireerii manneen kitaaba adda addaa diijitaala adda addaa waan kun barataa kanaaf guutamuu qaba akkuma keenya nama ta'anii bakka nu keenya kanaa ol akka gahan waan barbaanneef waan kana qopheessine. Tole mee asirratti mee fakkeenyaaf gama mootummaa qofa otoo hin taane gama dhalattootatiin illee mana barumsa keenya bukkee dhaabachuu qabna jette gama mootummaatiin immoo gaheen mootummaarraa eegamu maal jettee yaadda? Yaa beekamaadha akkuma beekamu yeroo ammaa kana xiyyeeffannoon guddaan barnoota irratti kennamee jira. Haa ta'u manni barumsaa rakkinni maal akka qabu osoo gadi bu'amee ilaalamee fakkeenyaaf manni barumsaa kun laaboraatoorii hin qabu laaboraatoorii gahaa hin qabu. Kanaaf mootummaan haga danda'uun uummata kakaasuun haa ta'u baajata hamma ta'e ramaduuf haa ta'u manni barumsaa hunduu inni isaa maali rakkinni isaa maali jedheetiin xiyyeeffannootti kennuu qaba jechuudha. Akkuma amma jedhametti dhaloonni asirra asii dhalatan kuni warroomsi amma barumsaan asirra ka'an kuni wanta kana kakaasanii bakkee bu'uura keenya asii kaane ka jedhamu kaasanii dhufanii waan kana dammaysanii uummata dammaysanii darajaa timirti beetii bara 65 hundaa'e kana kakaasuu isaaniitiif baay'ee nu gammachiisa. Ammas immoo dhaloonni dhufuu kanuma laalee kama amma isaan dalagan kana laalee irratti deebi'eetiin waan jabaatuuf amma achillee deebi'ee waan jabeessinuuf isaanillee irratti jabaatuu qabaa jedha. Ammas immoo akka baabin akkuma jedhamutti hundeessa bara 65 hundaa'e kana akka wanna maraan wanna silaa barbaachisu wanna mana barumsaa kana barbaachisu irratti deebi'eetiin hirmaachuun akka baabin gabareen zuuraa kana
irratti kan malaalee ilaanni bu'uura amma kaayame kana bu'uura jabaa ta'uu isaa argee irratti hundaa'aa waan jiruuf gara fuula duraatitti illee wanna isa barbaachisu ummanni keenya kaasee irratti hundaa'uuf zigijjii jira qopheerra jira qopheerra waan ta'uuf akkaataan inni itti hundaa'u majammara itti hundaa'u bara 64 qeesii ture asitti timirti beetii gabaabaan isaa ijaarame isa qabatame asirratti wayita ijaaramu timirti beetiin kun ijaaramuu danda'e achirraa kaka'ee amma ummanni keenya warri amma asitti barate kakaasee wanna kana godhuun isaatii fi nu gammachiisallee itti gammannallee gara fuula duraatillee ummanni irratti argee hin jabaataa hin cima jenna. yaanni godhame kun immoo yaada bareedaa yaanni amma asitti warri asitti barate wal kakaasee warri ala jirullee warri keessa jirullee wal kakaasee kun yaada bareedaa wajjin dalagamu waan ta'eef bu'uura barbaachisaa ta'e waan ta'eef nullee hin daggafna jenna. Asirratti amma fakkeenyaa fi barattoonni yeroo ammaa kana jarra amma keessa jiru kana keessatti karaa onlaayiniitiin wanta garaagaraatiin barnoonni karaa addaatiin kennama gara magaalaa kanaatti ammoo fakkeenyaan laabrarii kaastaniirtu laaboraatoorii kaastaniirtu wantoonni guutamu kun immoo guutamuudhaaf humni ni barbaachisa wantoota humna barbaachisu kanarratti namoota fuudhaamsa akkamii yookaan gaafii akkamii dhiyeessituuf. Gaafii bareeda na gaafatte amma nu dhalataan asii dhalataan habirraa bahee bakka hunda jirra. warri teknoloojiin guddatee bakka adda addaa manneen kita digital library ka jedhamu kanniin platformii qopheessine ani mana barumsaa kiyyaaf dhiyeessa jedhee amma barataa keenya keessa gargaaraa Profeesara Muktaar Saanoo kan jedhamu Asallaa Yuunivarsiitii Asallaa barsiisaa platformii qopheessee digital naannoo kana akka fayyadamu haala kanaan hin qopheessaa keemistiriileen akkasumatti gargaaraa Profeesara kan ta'e Fiqaaduu Kabbadaa kan jedhamu kama keemistiriitiin anatu haala mijeessee waan achirra jiru digitaalaas jijjiirree haala kanaan ummata kiyya ummata naannoo kiyya ummata odoon baratin na barsiise ummata bakka guddaan naga'e kana anillee gahee kiyya irraa ni buusadha jedhee. Tole bu'uurri egaa waan hundumaatu barnoota akka ta'e beekamaadha. Karaa kamiin yoo deemte waan kamuu keessa yoo deemte bu'uurri isaa maali? Barnoota. Barnoota waan ta'eef mee dhaloota immoo as keessatti barataniif dhaloota ganaa immoo reefu gara barnootatti seenaniif dhaamsati qabdu maalidha? Barnoonni biyyoota baay'ee yoo duubatti deebinee biyyoota amma guddatan jennee nu hawwinu yoo duubatti deebinee ilaalle seenan jijjiirama isaanii barnoota jechuudha. Barnoota namni qabu barnoonni qabeenya hundaan barnoonni akkamitti waan hin qabnes haga giddugaleessa itti waliin geessine itti fayyadamnu waan nu godhuufi kanaaf barataan keenya maaliif ka baratu maaliif baradha jedhee yaaduu qaba jechuudha. Ka barannuufi ittiin beekumsa horannee biyya keenya guddisuu waan barumsi dirqama namni maali yaada barumsa barachuun dirqama hojii mootummaa ta'uu dhiisuu dandeenya. Daldala ta'uu barbaannee waan hunduma keessatti barumsi hundee guddinaati. Kanaaf ijoolleen keenya namoonni dura dargaggeessis namni hunduyyuu xiyyeeffannoo barnoota kennee waan barbaachisuun barnoota ijoollee isaa maatilleen ijoollee isaanii mana barnoota qofa ergoo osoo hin ta'in barataan keenya maal baratee galee maal beekaa jechuudha. Maatiin gaafa maaliif yeroo ammaa kana qorumsa garaagaraa sadarkaa biyyoolessaatti kennama. Yeroo sanii maatiin akka nama tokkootitti ijoolleen keenya akka nu harkaa manatti galan barbaannu garmoo xiyyeeffannoo isaa durarraa kaasanii jechuudha gaafachuu qabna. Gargaaruu qabna. Gaheen maatii guddaadha. Gaheen maatii baay'ee barbaachisaa. Gaheen maatii barbaachisaa. Gaheen naannoo barbaachisaa. Gaheen mootummaa barbaachisaadha jechuudha. Galatooma duraan dursee wanni galata guddaa galchuu barbaadu miidiyaa kanaaf. Miidiyaa hedduu jira. Miidiyaan kun bu'aa ce'ee baheetiin iddoo kanatti dhufee nu daawwatuutiin miidiyaa kana baay'ee galateeffadha. Itti aansuudhaan manni barumsaa sadarkaa lammaffaa kun waggaa 50ffaa gidee kamaju hayyuun as keessaa manni barumsaa kun oomishe kan akka Dr. Qaasim Ahmed kan akka Husiyyaa Haji Ahmed kunniin qabsaa'aniitiin warra biyya alaa keessa jirus warra biyya keessa jirus kakaasanii misooma akkanaa hirmaachuudhaan mana barumsaa kana sadarkaa teekinooloojii meeshaa ammayyaatti qayyaranii barataa meeshaa ammayyaatiin baratee barumsa qulqullina mootummaan irratti xiyyeeffate kana barataan keenya dhalanni keenya barateetiin barumsa ammayyaatiin baratee biyya akka hoogganuu danda'u goosisuudhaatiin baay'ee isaan galateeffadha. Itti aansuudhaan sadaffaadhaan hawaasa kanaa baay'ee galateeffadha. Lammaffaa dhaloonni as keessatti dhalateetiin uummata kana kakaasee uummanni kun waan qaburraa qotiyyoodhaan 5,000, 10,000, 50,000 30 kennee bara barumsaa kana dhalata boruutiif yaaduun isaanii uummanni kun baay'ee ka galatoomu haa ta'u malee immoo iddoo kanatti rakkummaan tokko tokkos yoo jiraatu kan ta'e tokko ta'anii san cabsaniitiin har'a bakka tokkotti deebi'anii afaan tokkoon misoomatti garagaranii misooma kana agarsiisanii gara miliyoona 5 guurrame manni barumsaa kun laaboraatooriin isaa ka argitan kun keessi isaa qullaadha.
Garuu amma yeroo ammaa kana maallaqni guurrame kun immoo mana barumsa laaboraatoorii kana meeshaa ammayyaa kitaabota garaagaraa wanna isa barbaachisu yoo guuchite barataan boru nu oomishnu barataa teeknooloojiin barataa beekumsaan barataa hayyuu kana bakka bu'eetiniin ummata keenya biyya teenya Oromiyaa odoon taane federaala iddoo guddatti nu galcha jenneetiniin akka Afrikaatti beekumsaan dorgomna jennee abdii qabna. Garuu akka gisee duraa ilaallutti meeshaan ammayyaa iddoo kana keessa waan hin jirre barataan keenya sirriitti qabamaatiin hin turre. Haa ta'u malee immoo amma san cabsuuf hayyuun keenya qindaa'eetiniin uummanni keenya qindaa'ee kanatti deemaa jira. Barataa isin gaafattaniif qulqullinni barumsaatillee hin jiru akka addunyaatitti kutaa 12ffaa wayita ijoolleen teenya qoratamtu as keessatti meeshaan ammayyaa hin guutamne qulqullinni barumsaa waan hin jirreef barataa 400 keessa nama 2 fi nama 3 qofa cabe tare. Kana immoo kana cabsuuf hawaasni keenya kutatee ka'eetiniin meeshaa ammayyaa kana guunnee fi barataa amma dhufu kana teeknooloojii fi ammayyaadhaan barumsa qulqullinaan guunneetiniin sadarkaa akka biyyoolessaatti dorgomuuf qophii jirra. Garuu gisee duraa qulqullinni hin jiru san cabsuuf immoo qophii jirra. Itti deemaa jirra. Dhaamsi immoo barattootaaf mee isin qabdanuu maalimi? Barattootaaf dhaamsi qabu yoo warri barattoonni barataadhaanillee barataa ta'ee bira taree rakkadhee bira taree rakkina kana keessaa ni baatu. Yeroon keessan immoo yeroo kenname nuti kurraasiin barataa turre kurraasiin qo'ataa turre dhaabnee gisee bullee ganama qo'annu jira. Isin amma yeroo ifaatii yeroo ifaan argamuudha yeroo teeknooloojiitii gadi buuftan kitaaba argattanii waan biraatitti kaballeessitan kitaaba dubbisaa gadi buusaa waa dubbisaa of qopheessaa bakka guddaa gahaa jedhaan barattoota. Tole mee asirratti wanti si gaafadhu fakkeenyaaf barattoonni yeroo har'aa kana fakkeenya manatii bira gaafa ba'an mana barumsaadhaan jedhanii deemu fakkeenyaaf yeroo durii fi yeroo ammaa wal bira qabnee yoo ilaallu yeroo durii irraa yoo kaasne baroota durii irraa yoo kaafne yeroo teeknooloojii akkaan tole barattoonni sirriitti qabeensaan mana barnoota isaanii hordofu. Yeroo har'aa kana garuu baay'inaan hin mul'atu wanta akka kanaa kuni. Kanaaf barsiisonni gaheen isaanii maali? Barattoonni gaheen isaanii maali? Maatiin akkam jettee yaadda? Kun dhugaa dubbachuuf gaafii baay'ee barbaachisaaf gaafii baay'ee murteessaadha. Nus yeroo dhiyoo barannee yeroo manbara dhusanittuu iyyuu namni tokko barataan tokko bilbila qabateen seenuu amma akkuma agartu barataan yeroo baay'ee sooshaal miidiyaa fa'aa kilaasii fa'aa barsiisaa fa'aa waraabeet tiiktookii fa'aa irratti feesbuukii fa'aa irratti gadhiisaa jechuudha. Kanaaf xiyyeeffannoon barataan tokko maaliif dhufaa maaliif barataa dirqama maatiin qofti waan mana baasif osoo hin ta'in maaliif akka dhufe beekaniiti barumsaaleen sakkata barata maatiin haga barsaa bira ergee ilmi abbaan ilma sanii barsaa isaati jechuudha. Kanaaf barsaaleen akkuma ilma isaa barataan kiyyaara meeqatu dhufe meeqatu hafe yoo hafe maaliidhaaf hafe jedhee waa hunda xiyyeeffannoo itti gochuu qaba jechuudha. Yeroo ammaa kana maqaan yeroo durii maqaan hin waamamaa barataan guyyaa 2 kan guyyaa 3 miis godhee maatii waamaa haala gaarii jechuudha. Kanaaf baniinsa jiru haala maatiitillee barsiisallee maaliif barataa kana haala barumsa kana guddisuudhaaf mootummaa qofaa miti nama dhuunfaa qofaa miti barsaa qofaa miti kuni waa hunduma keenya ilaallata jechuudha. Kanaaf bakka tokko taanee barumsi hundee guddinaa ta'uu isaa itti amannee jira shakkii hin qabnu. Kanaaf waan jiru kana sirreessuudhaaf hundumni keenya wal taanee biyyummaa guddisuuf hiyyummaa maayyuu waa hunda balleessuudhaaf biyyi keenya akkuma beekamaa ta'e biyya riisoorsiidhaan qabeenyaan baay'ee badhaatu biyya hunduma caaltu akkuma Itoophiyaallee akkuma Afrikaatti jechuudha. Hanqinni yeroo baay'ee mul'atu maalidha? Kun hanqinni humna nama barateeti. Kanaaf kanarratti baay'ee hojjechuu yoo hiyyummaa keessa ba'uu barbaanne yoo biyya teenya akka biyya gandaa akka biyya ormaatti guddisuu barbaanne barumsa irratti barumsi filannoo waa takka hin qabu jechuudha. Akka barsiisaa tokkootti manni barumsaa kuni barataa mana barumsaa kanaati ani. 1965 ijaarame 1966 kabbaname. Miiltodha Dr. Qaasim wajjin. Miiltoo haa taanu malee mana barumsaa kana akkuma watti san ijaarametti jira. Keessattuu amma faasiliitiin mana barumsaa tokko guutamuu qabu hin guutamne irra caalatti bilookii lamaan kana keessatti barataa turre waggaa 50ffaa yookaan sincharii walakkaa lakkoofsisee jira. Inni kun jechuudha amma hinsaan dareewwan kun daree kana keessatti amma barataa hawwataa taasisu barsiisallee hawwataa taasisu asitti naannoo ta'uuf keessattuu faasiliitiin kun hin guutamneef armaan durallee hawaasni asii hin beekamu. Maal ture seetan 1997 ufii banate mana barumsaa kana hawaasni sochii baazarii akkanumatti qopheeffateet sochima kana sochima isaatiin mana barumsaa kana banatte wayita kanallee amma baazarii akkuma kanatti itti qophaa'eeti ammallee kan barbaannu maalinni keessattuu barataa qulqullina barsiisatti qulqullina barnootatti wal qabatee barataa wanni asitti karaa kanatti qabxii gaarii galmeessuu wanni ta'u faasilitii ta'u mana barumsaa guutamuu qabu guutamneef hanqina guddatu jira. Kanaafuu mootummaallee lafoo dhaabatee hawaasa kana wajjin dhaabatee keessattuu amma galiin sassaabamu kunillee qindaa'ee faasiliitiiwwan mana barumsaatii guutamuu qabaadha. Hayyuu oomishe
hayyuu hedduutti keessaa oomishe Dr. Qaasoo isaan keessaa oomishe naannoo kanarratti jidduu kanarratti barata irratti nu wayita barannutti keessattuu akkana faasilitii nun guutamne kitaabaan hin baranne kitaaba baranneetu yaadannoo qabannee barataa turre wayita ofii barannu barataa wayita turretti amma akka mootummaatitti faasilitii hundumtuu guutamee karaa kitaabatti hanqinni akkanaa kun hin jiru maaltu hin jirre mana kitaabatti hin jirre akkas ICT hin qaban barattoonni kun amma laaboraatoorii hin qaban akkanumatti barata dorgomaa ta'uu hin danda'an barataa biraa wajjin dorgomaa ta'u kanattu barataa kan amma qulqullinsaa kana keessattuu qabxii isaanii kana ka gabbuusu maaliin qabxii kanattu isaan gabbuusaa jira yeroo ammaatitti kana ka ammallee godhuu qabu keessattuu amma ka xiyyeeffannaan itti kennamuu qabu maal daree barnootati irratti dareen kun ijaaramuu qaba galii fulaanname kana mootummaallee nu faana dhaabatuu qaba hawaasa wajjin dhaabatuu qaba amma sassaabame kan seeran qabamee galiin kuni itti karoorfamee piroojeektiin kun itti karoorfamee keessattuu hanqinoonni jiran kun furamuu qabaadha karaa barataatiin immoo barataan maaliin hawaasni immoo barataa ofii kana qabiinsa irratti amma rakkoon jiru barataan akka durii miti barataan keessattuu naannoo kanatti xiyyeeffannaan hin jiru kan ammoo maatiin hawaasni maatiin wajjin barsiisa wal faana tokko ta'anii gaafataa itti deemuu qaban hirmaannan keessattuu amma galatoomaa jennan irra caalatti jechuun miidiyaan naannoo kanatti beekanii nu biratti hammana hin jiru hin baratamne magaalaan turtuudhaaf ka bara dabarfatte ka bara abaar dabarte bara abaar jechuun yee darba shitaa ka jedhan barataa keessattuu magaalaa baay'ee seenaa dheeraa qabdu seenaa qabdu waliin baane keessattuu Dr. Qaasoo akka miiltoo keenyatti baay'ee galateeffanne nu mul'isee jira irra caalatti miidiyaan kun ammallee isin dhuftanii kan bifa kanaan nu laaluunu magaalaa kana nu beeksisee jira galii qabdi magaalaan tun hawaasni sosochii qabu fi banate kanaan durallee keessattuu galatoomaa isiniin jennaan amma ageettii dhabiitii kanarratti faasiliitiiwwan kun guutamuu qabaa fi guddatuu bakka qabu seenaa qabdi magaalaan tun illee akka magaalaa kanaatittu magaalaa seenaa qabdu galii qabdi kanammoo isin warri miidiyaa ammallee galatoomaa isiniin jenna nu faana dhaabadha qulqullina barnoota xiyyeeffannoo jedhitu keessatti warra sagantaa kana qopheesse akka bulchiisa aanaatti illee akka Dr. Qaasoon keessattuu amma hojii kaka'umsa faawundeeshinii kana naannoo isaanii ka sochoosee jira akkanatti nu faana dhaabatanii nu ammallee baay'ee itti gammada akka barsiisaa tokkooti itti qabmallee jirra humnaallee karaa barsiisatiin jechuun humnaan waan naannoo taanu irratti ammallee barataa faanaan dhaabannaadha. hawaasa wal qabannee dhaabatuu qabnaa qulqullina barnootaa kun kanaan mirkanaa'e akka jedheeti barbaadee galatoomaa isiniin jedha. Tole yaada keessaniif ulfaadhaa xumura irratti gaaffiin isin gaafadhu mootummaafis ta'ee miti mootummaaf dhaabbilee garaagaraa jiru akkasuma dhalattoota asii ta'anii dhaabbata garaagaraa keessa kan jiranillee jiraachuun malu biyyoota garaagaraallee jiraachuun malu isaaniif sagantaa kanarratti qophii kanarratti wanta hundaa'e kanarratti maal qabdu dhaamsa xumuraas. Galatoomiiti isaan amma fakkeenyaaf nuti amma koreen Adaamaa kuni warra alaa jiru Ameerikaa Awurooppaa jiru hirmaachifneerra. Nu keessa jiru maqaa dhahuu danda'a birrii guddaa kontribuut kan godhe isaanii haala kana hunda wajjin deemaa turre jechuudha warra Awurooppaa warra Jarman warra Arabaa jirullee biyya keessallee warra jiru kana booda jedhan ijoolleen sun isin jalqabaa nuni xumurraa waan barbaadan waan biyya alaatitti argaa jirru teknooloojii biyya alaatitti argaa jirru isin biyya keenya kana jalqabaa parsantii guddaa nuni xumurraa inni waadaan ogalanii jira. Tole isaaniin illee galatooma ulfaadhaa jechuun ni barbaada. Anillee dhaamsa kana isaaniif hin ta'u akka carraa ta'ee fayyadamee warri nu wajjin xaaraa turre warreen akka Yaasin Sultaan fa'aa warreen akka Kimoo fa'aa Kimoo Saanii Tamiimaa Siraaj Fooziyaa Sultaan ijoollee baay'ee gara Arabaa jira Jarman jira ijoollee baay'eetu jira maqaa isaanii yaadachuu hin danda'u baay'ee naa galatooma ulfaadhaa biyya keessan guddiftanii guddadhaa jiran. Tole yaada nuuf keessaniif ulfaadhaa. Hayyee isinis galatooma. Mee dhumarratti immoo jiraattota naannoo kanaatiif maali jetta dhaamsi xumuraati qabdu? Hundumaa caalaa dhalattoonni naannoo kanaa warroon as jiranis warroonni haga ammaa waamicha keenya dhaga'anii nu wajjin hirmaatan baay'ee galateeffachuu fedha. Namoonni haga ammaa immoo hin hirmaatin
qabsooni waa baay'eedhaan namni kun lola deemee lola qabsaa namni kun immoo diina waraanaa nuti immoo humni keenya maal jennee walaallu barnoota jechuudha. Kanaaf namni biyya isaa jaalala biyya isaa maaldhaan ibsachuu qaba jechuudha. Kanaan karaa kanaan ibsachuu qaba jechuudha. Kanaaf namoonni haga ammaa hirmaatanis baay'ee galatoomaa ijoolleen biyya keenya kan biyya keessa jiran akkasumas ijoolleen naannoo Ameerikaa jiran ijoolleen biyya biraa biyya Awurooppaa biyyaa jiran biyya Lixa Eeshiyaa fa'aa jiranii. Kanaaf hundumni isaaniitu baay'ee galatooma jechuuf feena ammallee immoo amma kun waggaa 50 ara kabanye ara jalqabne waan ta'eef wanni kun ganaa waa eegaluuf deemna haga dhuma isaatti akka nu wajjin tufamanii mana barumsaa kana cinaa dhaabatanii manni barumsaa kennaa itti fufee even as qofaa miti mana barumsaa qofaa miti haga bultii addaatti itti cimee jechuudha. Maaliif kolleejjiin safara naannoo kana hin jiru ijoolleen kennaa kolleejjii barachuudhaaf maatiin keenya rakkatees erga gara Adaamaa fa'aa erga baasii garagaraatiif kiraa baasa waa hedduuf saaxilamu waan ta'eef uummanni kun hunduraa irraa hambisuudhaaf maal gochuu qaba uummanni keenya tola ooltummaan kanarraa eegala gargaarsi kanarraa eegala waan ta'eef dhaamsi an qabuu fi uummanni namni naannoo keenyaa kan haga ammaa gargaartanis kan haga ammaan gargaaris akkasuma immoo olloonni keenyaa namni saba keenya ta'e Oromoon hundi namni jaalata biyya ofii guddisuu hawwu hundiyyuu waamicha keenya dhaga'ee mana barumsaa keenya kan magaalaa godina Arsii aanaa Roobee magaalaa Habee keessatti argamu dhufee nu daawwate akka nu cinaa dhaabbatu jechuu fedha warroota gammaa nu gargaaran namoota ollaa hiriyoota keenya baay'ee galateeffachuu fedha baay'ee galatoomaa. Tole yaada nuuf keessaf galatooma. Nuti alamma dhalata kana waa dabarsu jenna. Dhalata amma dhufu kana wanni dabarsuu barbaade akka dhuunfaa kootitti maaliin yoo jettanii uummanni akkatti baheetiniin hayyuun kalee asitti barate kun ka akka kiyyaa hayyuu oomisha jedheetiniin hojjetu kana ifaajee kana dhalata amma dhufu kanatti dhaamuu barbaade. Barumsi qulqullina ammaan booda sababni hin jiru. Laaboraatooriin hin guutama, kitaabni hin guutama, wanni barbaachisaa ta'e hin guutama. Kanaaf dhalanni keenya barattoonni ammaan booda hamileedhaan gara barumsa isaanii akkana seenan irra deddeebi'eetiin yaadachiisu barbaade. Okei asirratti mee waa'ee barataa kaastanii hamilee turaa jirtu wantoonni illee kanaan dura hanqina ta'anii ni guutamu jedhu. Gahee maatiitiin yoo barataa isaa ilmoo isaa sana maal ta'uu qaba? Barsiisan akkam gochuu qaba jettanii yaadu? Bakka kanatti galatooma gahee maatii ilmi kiyya eessa oolee ammaan booda qoratuu qaba. Nullee maatiin ijoolleen teenna ganamaan baatee mana barumsaa naamusaan seentee barattee bahuu isii hordofuu qabna. Irra caalmaa gizee duraa ijoolleen teenna dhugaa haasa'uu foo taane abdii kutatteetiniin iddoon taane gizee oltu itti ilaalaatiniin turre. Nuti maatiin illee ammaan booda hayyuun keenya Dr. Qaasim, Dr. Hamid, Hussein Hajaamid kun uummanni keenya qabsaa'ee barataa teeknooloojiin makame. Barataa qulqullina barumsaa makateetiin biyyaa bakka bu'uu danda'u oomishna jennee waan taarruuf barattoonni ta'e ammaan booda gara kutannoodhaan gara muuxannoodhaan gara barumsaa nuu seenanii nuti maatiin illee ammaan booda barattoota ta'e hin hordofna oolmaa isaanii hin hordofna qabxii isaanii hin hordofna mana barumsaa deemnatti naamusa isaanii irra jiran hin hordofna jechuudha ammaan booda. Barsiisonni illee ammaan booda gara kutannaan nama oomishuu qaban oomisha alata hayyuu ta'e barataa hayyuu ta'e qabxiin isaa maaliin baratee fudhatee hin fudhanne barsiisonni illee gara kuteennaan itti nuu seenanii barattoota gahaa ta'an nu oomishuu qaban ka jennu abdii qaba. Galatooma ulfaadha yaada nuuf keessatti. Shri